السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفت عن خوي انتو تخيق قاري في كاري أكم جرتنكي قبدني في قبدني ديفا مريفا بسن رابدي تنجرا أتي تكشو ندقو بتوري الحمد لله رب العالمين قرام فيه سني بين سن رابدي ديفا منافقو ردان سنين جا أسمانكا إردي بني خوما دباف قلتوما أران تنقا إمالة تكان قبا إمالي خون إمو إمالة gargaarsa uummata keenyaati obboleetii teenya takka biyya alaarraa maallaqa waan dandeessu irraa xiqqishoo natti ergitee nama daddabaa laaliitii kanniifi naan jette akkasitti niyyaan isii inshaallah rabbiin haa guutuu fi rabbiin bakka kana irraa baasa gurguddoo haa kennuu fi anilleen inshaallah nama amaanaa namaa san bakkaan gee haqa namaa rabbiin irraa eegee waan namni godhe jee amaana bakkaan ga'u rabbiin na haa godhu inshaallah isilee akka niyyatti rabbi haa guutuu fi du'aa godhaa fi niyyaan isii tan duraa quraana 5,000 bitinaan jette jechuudha. Takaffaa mana quraanaatiin dhaqee ichi booda waan biraatti deebi'ee jechuun isin fardeesteen addaamatte quraana 5,000 biti miskiidanaaf kaayee naan jette jechuu qarshii 5,000 Itoophiyaadha. Kaan immoo waan hafe miskiinaaf maallaqa guutee kannituus waan akka uffataatiin bittuufis jettee gaasiin akkuma sitti tolu godhinaan jette. Saniifu inshaallah anis itti ilaaleetumaan itti yaadee wanni hungaa turelleedha garuutu naaf hin mijoone godhuufiin arumaan tanan gabbuu dhaqqabee yeroo hin qabaanne aniisi akkasii kunoo mana quraanaa keessa irraa dhugaa mana quraanaa kana keessa nama hedduu jabaate wajjin wal arkee Sheekh Anwaarii wajjin wal arkee wallahi rabbi umrii isaanii haa dheeressu. Mana quraana kana keessa anumaa quraana kana bitu jiru satfaa inninis way bitachuu dhufe akkasitti rabbi wal nu garsiiseenii sheekha keenya wajjin wal dubbisnee wal salaamne jechuudha. Khayriidhaan guyyaa kun guyyaa khayriitti rabbi umrii isaanii haa dheeressu. Akkasiin isiniin ja'a hordoftaa fi kabajamtoota kiyyaa qarshii 5,000 kunoo quraana binnee jirra. Quraana kana gaa masgiinni hedduun quraanni ni jira amma masgiinni mana kiyya biraa kunis masgiida hedduu guddaati. Quraanni hedduu guutuudha yeroo dheeneetti salaannu ni jira. Saniifuu masgiida hedduu quraanaa hin qabne masgiida xiqqaa ganda keessaa kawanni kun yeroo dhaqeef gammachiisee gararraa nama kanaaf du'aa godhuun barbaadee geessuu deemaa jechuudha. Inshaallah rabbiin naaf haa laaffisu isinilleen koomentii jala du'aa godhaa fi rabbiin inshaallah keessi yaaddee waan khayrii dalagachuu yaadde kana rabbiin gurguddoo bakka haa buusuuf inshaallah. Achi booda deemnee ani badalaan maallaqa namaaf kennu yoom maallaqa namaaf kenne qarshii 200 waan godhuuf hin qabu numa fixanii saniifuu ijoollee amata 5 amata 6 fi diriyaa jechuu shiita hodhamee qophaa'ee jiru bituu yaadee badalaan maallaqa kennuuf maallaqa san takkaawumatti nyaatan takkaawumatti bitatan way godhaaf natti hin fakkaanne. Saniifuu yoo dirii kana bitteef inni jijjiirratanii yeroo dheeraa hojii turaa jechuudha. Maalleen 200-300 garuu yeroo dheeraa hojii hin turu. Tanaafuu dirii ijoolleedhaaf ijoollee hanga takkaaf jechuudha shiita bitee fi kan nama guddaallee badalaan nahlaadhaan na cinaa akka irraa taa'us yaabinti kan nama guddaallee kunoo achi bakka ijoollee gabinne booda intal us qaamiyee نحلم بدي جرتي يا ورد تتغير صلاة ما أقدرتني والله سلا يرو كبادي سيوجي فيديو مريا كتي بدي أكاسي خنا ماشي تنا ما قد دا مرة ودسيسني تمام مرة تمت ودسيسني دربن نوراس شيتاس أكاسيتي هيرو داف ديم نايجو إن شاء الله ربي نفعل فيسو دعائي مدافع نمني ردبان بيخين يخيسة والله برسنتي تبرع torbaatam nama daddabaa nama dandeetiin qabne jechuun hin danda'a. Rabbi inshaallah kanuma rabbi qoodee fi akkasi quraana fuunee amma ganda obboleettii xiyyaa xiqqishoo karaa raasiituudha karaa iskuul sanii masgiinni isaanii dilas masgiida guddaa siimii masgiida beekamaa siimiti. Quraanas hedduu ni qabanii namni kun masgiiduma tokko quraanni itti qisaasamu jira. Saniifuu quraana hin qabanii jaanii naa himanii akkasitiin isaaniif jechuudha quraana kana fuudhee isaaniif geessee kunoo masgiinni kana
hulaas takkumaan seenanii dhugaa himuudhaaf garuu kabiraallee ijaaruu jiran inshaallah mana bakkuma kana karaa gubbaa kabiraa guddaa ijaaruu jiran maashaallah ka fooqee jechuudha rabbi haa gargaaru. Akkasii kunoo masgiida kana finnee jechuudha quraana kaartoonatti kanneen hedduu du'aa godhanii fi jechuudha rabbiin inshaallah akka niyyatti haa guutuu fi achumaan aayyoo takka jiraanaan ja'an nama guddaadha ni dhukkubaasii yataama guddistiisii waan takka waan ka harkuma rabbisii eeggatti malee waan takka hin qabduu naan ja'anii akkasitti amma imalli keenya eega quraana geessanii booda uffata san fuunee karaa aayyoo tanaa yaa hojjirraa jechuudha. Garuu aayyoon tun yeroon bira dhaqe bakka isaan naa himan daran hedduu garaana nyaatte wallaahi al'aziim. Maaliif ilma yeroo agarte bakkuma ilmoo teetii buustee ilaalta haadha yeroo agarte bakkuma haadha teetii buustee ilaalta akkasitti ummaan tun hedduu garaana nyaatte wallaahi al'aziim ni dhukkuba bakka kanarraa ol ka'uu hin dandeessu mucaan isii duuba taa'u haa agartan kun niyya taamaadha ilmoo intalasiiti jechuudha intaltiirraa duute abbaanis kara jiru hin beekne jedhanii facaasee warri haadhaatis warri abbaatis yeroo ilmaan achi dhaqanii ari'anii jette. Saniifuu gaafa manni isaanii akkuma agartan mana kana yaa subhaanallah wallaahi al'aziim yeroo waan takka agartu alhamdulillah rabbil aalamiin yaa rabbi khiyya galanni keetiitti rabbi keetiif jireenya kee keessartu kana ni'maadha galata galchita. Saniifuu aayyoon tu wallaahi hedduu angaraana nyaatte niin boo'ee wallaahi bakka kana osoon taa'u jiru. Saniifuu sila raashinaatu hafee raashina sila bitee nama biraatii geessu san isuma tanaaf hin fide jeetiin qarraree itti yaadee reechuu zumaan guyyaa kana bakka kana jiru akkasii aayyoodhaafis darbannuudhaafi shiita kanninee fi shiita tokkos intala isiitiif kanneen intaltiisilleen miilaan deemuu hin dandeessu jechuudha. Har'a waliin agarree akkas naan ja'anii borumtaa arkuufiin ta'a inshaallah boruniin dibee jeetiin ni yeddee bakka kanarraa deeme wallaahi al'aziim maaliif hedduu garaana nyaate jechuudha. Akkasitti shiitaaf darbannoo isiif kanneetiin jira inshaallah rabbiin mee du'aa godhaa fi hedduu na dhukkubeettee rabbiin haa fayyisu wallaahi al'aziim isii fi ozoon ta'in ilmaan mayyataamaa rabbiin isirra gannaqe kanaaf rabbiin haa fayyisu. Wallaahi mucaa kana giseen achi ilaale kaana suma hiyyaa fuuldura na dhufe dhugaa himuudhaaf rabbiin ilmoollee haadhan doorkin haadha namaallee rabbiin fayyaan doorkini rabbi haa fayyisuu jaadha. Wallaahi du'aa godhaa fi jiruun Itoophiyaa kana fakkaata. Mana ol seente hunda rakkumaa jira mana seentu hunda rakkumaa jira kanumaa fi kana keessa qaballu jirus numa jira garuu waliin yaadatanii akkasitti guyyaa saniif achirraa gallee shiita nama lamaafin kannee kalee shiitaaf darbannoo nam lamaafin kannee jechuudha. Har'a garuu fixuufin deemu waan hafee nama ganda keessaa kan inni fin kanneef kan viidiyoo irraa maruu xiqqishoo ulfaatu fa'aa jira isaaniif immoo kalee yerumaan ummaa biraa galeen kanneefi hanqa hafee immoo karaarra deemeetiin ijoollee karaarra teessuuf shiinni subhaanallah ijoolleen karaarra tetteessuun hundi ittuma tattaha akkasii kunoo warra karaarraa immoo obboleetii teenya tanarraa eegallee jechuudha. Intalasiitii fi isiifis kanninee jiruu Itoophiyaa tana yeroo achi ilaaltu wallaahi hedduu ulfaattii bas garuu ilmi namaa taayetiin karaddaa ani miskiina jireenya kiyya kun kanuma keessatti if barii kanuma keessa hin jiraadha jee sammuu isaa keessatti seef godhu osoo hin taane silaa xiqqishoo tattaafate ilmi namaa kun keessaa bu'uu hin oolu jijjiirama fiduu hin oolu jireenya keenya keessatti hanqa jiraannu dirqama jechuudha tattaafachuudha qabna. Maaliif bakki kun bakka kiyyaa itti sammuu kee keessatti seef gootee sammuu keessatti himtee yoo jiraatte rabbiin bakkuma san bakka kee godha malee sirraa hin jijjiiru. Garuu bakki kun bakka kiyyaa miti ifirraa hin jijjiiraa niin tattaafadhaa bakka guddoon gayaa har'a asiin jira malee boru asiin jiru jettee yoo sammuu keetii kan himtu tahe wallaahi tattaafannoo teetira rabbiin si gargaara jeetii yaada. Saniifuu ilmi namaa cabee taa'uu osoo hin taane dirqama tattaafachuu qabdanii jireenya keessan keessatti. Saniifuu gaaqnoo deddeemnee akkasii ijoollee tattaatuufis shiita kanninee tamarree fi tamarree hedduu wallaahi ta'etu hedduu garaana nyaate daa'ima xiqqashaa bishaan kana ilmoo fuulatti martee teessee loojisu jirtii kaanis gubba dhaabbatanii almuhim yaa rabbi yaa Allah alhamdulillah. Kun ijoolleen xixiqqoo lameen tana akkuma agartan miciyyoon tuffaan dubbishee bareedduu tana wallaahi al'aziim maashaallah hedduu bareeddi isii agarran halumatiyyaan na dura dhufe wallaahi an
isheen xiqqishoo irra guddate illeedha. Garuu homaa rakkoon qabu xiqqishuma irra guddate shorri isaa adeemtuuni takka immoo ummaa isaatiin jalaa muriif jiiniin je'eeni. Uffata dhiiraan binne gaas dhaabbilee isaafis ni kannina. Garuu inshaallah siifin bita jeenitiin baallama seenee fi jira wallaahi biteetiin geessaaf ani jechuudha. Akkasitti rabbi nu haa gargaaru waan goonu hunda keessatti rabbi nu haa gargaaru. Rabbiin warra akkanatti waan kana godhii je'ee na amaniin irratti ergees rabbiin jazaa kafaluu fi anilleen amantii namaatii fi amaanaa namaa bakkaan geessu rabbiin haa godhu inshaallah. Wallaahi laaziim wanni namaa kun hedduu na yaachisaanii hanqaan waan kana maallaqa kana torbaan namaati kana irratti ergite hanqaan waan kana baasee bakkaan hin gahin wallaahi hedduu na yaaddeessu jira jechuudha. Wanni namaa kun kanuma baankii keessa taa'u jiru mataa keessa taa'u jiru na fakkaate amma garuu alhamdulillah ofirraa buuse jechuudha. Akkasii kunoo eega shiitaa fi ijoolleefis nama guddaafis kan maramee fi kan hin maramin jidduu hirreeffillee booda ammaan tanagaa aayyoo kaleessan mataa irratti waada seeneetiin jira kan hin boruun dabarsite boruma raashina bitee geessuuf hin qabaajeeti jechuudha. Saniifin ammaan tana eegaan kan ofirraa fixe booda as dhufee raashina bitee deemee aayyoo takkaa jira ammaas talammadaa hin marree isiifillee shitaaf darbannoo kanneetiin jira. Isaan lameeniif rooza kiiloo 25 lamaa fi zeeta tokko jechuudha. Binnee aayyoo takka marree jirra agartanii takka garuu hin marree kalee yeroo kanninuufi. Fallahumma laka alhamdi yaa rabbi yaa Allah. Aayyoo takka faabira dhufnee isiidhaaf zeetaa fi roozee isii buusnee fi akkasitti aayyoo kalee san biratti deemuu deemnaa jechuun inshaallah. Isilleen nama waan kana godheef hedduu du'aa eegootee rabbi akka niyyaa isaanii haa guutuu fi rabbiin gurguddoo akka nuuf jettee gaa du'aa'ii namaa xiqqishoo waan namaa geessitee namarra qabdii du'aa'ii godhu namaa jechuun ni ulfaata. Garummaan isii du'aa'ii haa godhu kan inni fituu biraa deemnee jechuudha. Fallahumma laka alhamdi yaa rabbi yaa Allah galanni keetii rabbiin nutis biyya gurguddoo nu geessee gurguddoo silaana kannee wallaahi waatirraa nama dhibbata akka raashinanii ni raafi rabbiin itti haa kannu inshaallah. Akkasiin isiniin jaaga aayyoo tana biraa eegayaane karaa aayyoo taanitti deebuu deemna. Imala keenya kan qalee jechuudha. Waanii waada seeneef jecha waada san boru hin dabarsu borumaan si deebi'aa ummaa jeenitiin biraa deemee maaliif shiitaaf darbannoo hin geessifsan nyaatan taatuu fi dhugaatiin taatuu fi ifirraa jijjiiruun isaa bareedaadha. Garuu waan mana keessa jirtuuf waan nyaataa waan dhuganii isii barbaachisa. Saniif jechuu har'aan tana isii bira deebinee jechuu haluma iddoon dabarsinii halkuma tokko bullee har'a gunu yeroo dhufnu subhaanallah intaltisii sanis ni jirti. Intaltisii miilaan deemuu hin dandeessu. Wallaahi miilaan deemuu hin dandeessu xiqqishoon itti ulfaate jechuun viidiyoo irraa mara jechuun deemuu hin dandeessu. Isiin ni dhukkubaa ilmaa yataamaarra jira. Dhugaa himuuf wallaahi hedduu gara nama nyaata eegaan ifin zeetaa fi kana fideef booda maallaqallee xiqqoo harkatti namni kun zeetaa fi ruuza bichaa hin nyaatu maallaqallee xiqqoo harka kannee fi akkasitti waan kuduraatti bitatan ni giyaaf jeetiin abdii qaba inshaallah. Akkasii gaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya yoo qabaattan faamilii keessan irratti ergaadha. Ollaa keenya miskiina kan qabne ja'aadhaanii warri biyya alaa jirtan ollaa keessan yaadadhaa ganduma ofirraa eegalanii akkasiin isiniin jedhu inshaallah mee rabbiin waaqee baluu ummaa tanas du'aa'ii godhaaf rabbi haa fayyisu hedduu du'aa'ii nuuf gootee inshaallah. Wallaahi abdiin qabaan akkaan ifin Itoophiyaa tana keessa jiraannaan anaa gama kiyyaanti deebi'ee ilaala inshaallah yoo rabbi jee rabbiin riskii gurguddoo nutti haa kennuun isiniin ja'a. Akkasii gaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya inshaallah obboleettii teenya akkana waan dila kana nama kanaaf gooteef du'aa'ii godhaa fi rabbiin inshaallah riskii gurguddoo itti haa kennu. Ammallee raashina nama biraa kan hin geessuuf deemuu jira inshaallah. Yoo viidiyoo dhaqqabees ni mara yoo hin dhaqqabnes hin dhaqqabne rabbiin nu haa gargaaru waa hunda irratti inshaallah. Hanqa viidiyoo biraatti hojii walitti deebinu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nageenyaaf jiraadha.